oduu ajaa'ibaa jechuudha. Kunoo Kadar Roozaa jalaa badee jira jechuutu miidiyaarra deemaa jira. Kunoo isinis haaluma isin argitan kanatti yeroo dheeraa eega barbaaddee dhabdeen boodatti gara sooshaal miidiyaa dhuftee jaarsa keenya jalaa badee jettee boohaa jirti jechuudha. Osoo hojii jiranii ammoo makiinaa miliyoona 9 badhaastee bittee fi wajjin oofaa ture magaalaa Diradhaa keessa. Dhiiroo makiinaa miliyoona 9 san maqaa isaatiin bittee fi gaafaa jirtu. Dubbiin as ilaalamma. Makiinaa sayyoo maqaa isaatiin bitteef inni hanga hojii dabarsee mire makiinaa san fudhatee jalaa badu mala. Fedhuun gurgurata maqaa isaatiin yoo jiraatu akka fedha godha ganaa nama booda niin dalagadhayyee jalaa badee dhiiroo. Inni yaada jijjiiree jalaa badee jechuudha. Waan jalaa badeef Allaa waalam. Guys, what is happening? Maaltu deemu jira? Akkuma isin argitan Roozaa umrii isii amata 53 fi akkasuma Kadar nama jaamu dargaggeessa warra Diradhaa kan umrii isaa ama 32 wal fuudhanii jiruu bareedduu wajjin jiraachaa akkasuma uummata Itoophiyaa miliyoona 130 bira feemessatan jechuudha. Nama dubartii guddoo jaalala hin fixatiin taakka ijoollee dhiira jaalattuu fi nama xiqqaa nama guddaa hiriyaa ummaa isaa akka jaalallee lubbuu isa jaalatu ta'anii beekaman jechuudha amma isaan. Amma wanni nanaasoo jiru kun gaarii yaaliiti waan ta'eef jecha gaduma qabneeti raasoo jechuudha. Oduu ajaa'ibaa jechuudha. Kunoo Kadar Roozaa jalaa badee jira jechuutu miidiyaarra deemaa jira. Kunoo isinis haaluma isin argitan kanatti yeroo dheeraa eega barbaaddee dhabdeen boodatti gara sooshaal miidiyaa dhuftee jaarsa keenya jalaa badee jettee boohaa jirti jechuudha. Namni amata dargaggeessi amata 28 moo 30 kun jechaadha jiruu jiraachuu ture keessatti namuma azaaba keessa ture. Eega isin wal baree isin diyaaspoora qabeenyaa waan taateef eega isin wal baree boodatti ammoo nama azaaba keessaa dhufee jannata seenee ta'eeti wajjin jiruu bareedaa jiraachaa ture. Inni illee akkasuma jee ani amma akka nama azaaba keessaa ba'ee jannata keessa jiruuti isaa jee jechuu afaan isarraa dhageenya. Amma kunoo osoo Diradhaa keessa wajjin jiraachaa turanii isin viizaan isii yeroon isii itti ga'ee gara biyya Ameerikaa deemte. Jidduu tanatti gaa eega dafa gaatan booda inni yaada jijjiiree jalaa badee jechuudha. Waan jalaa badeef Allaa waalam. Osoo hojii jiranii ammoo makiinaa miliyoona 9 badhaastee bittee fi wajjin oofaa ture magaalaa Diradhaa keessa. Dhiiroo makiinaa miliyoona 9 san maqaa isaatiin bittee fi gaafaa jirtu. Dubbiin as ilaalamma. Makiinaa sayyoo maqaa isaatiin bitteef inni hanga hojii dabarsee mire makiinaa san fudhatee jalaa badu mala. Fedhuun gurgurata maqaa isaatiin yoo jiraatu akka fedha godha ganaa nama booda niin dalagadhayyee jalaa badee dhiiroo. Amma gaafa yaada hawaasaati beek waan namoonni hedduun komentii fi viidiyoon dhufanii jechaa jiraniin isinitti haasa'u jira. Malee akkamiin bada namni duraanuu jaalatee itti seene yoo faayidaa wayii harkatee jalaa waa hatatee kutuu baate akkamiin badaadha amma. Egaa maaltu nama dhagama faayidaa wayii takka argatee hangiin gammacheessu sunuu ni geessijee jalaa badee laata. Hundaafuu wanni jechuu jiru tun isiniif gala jeetii yaada. Laalgaa yoo dargaggeessa nama jaalatu taatan illee jechuudha. Kanuma akka Kadar kana ta'a. Adeeroo kiyya nama guddaa umrii amma 53 jaalala akka malee qabsiisee laayivii akka malee wajji dabarsee jechuudha. Istaan laayivii adda addaa wajjin dabarsee kunoo Roozaan teenya gaa guddoon anaafillee ummaa taatu maltee Allaa waalam hin beeku. Kunoo anis torumaa amata 30 kana haadhuma yoo jenne hayyee mee akkasuma jennu kunoo boohinsa dachii garagalchite. Dubri amata 18 20 jaalallee isii dhabe jaarsa isii dhabe hawaan dabarsee dhabe qixa isii bu'aan jiru. Isiin tunga amata 53 dargaggoo nama jechuudha nama 3 ol qabdi jechuudha. Namni sadeenu hundi isaaniitu gaa step by step sadarkaan umriin isaanii 20 ol jechuudha akka wal dursanii jechuudha. Yoo xiqqaate nama amata 25 26 qabdi jechuudha. Ammoo akka nama daa'ima dubartii dhiira yeroo jalqabaatiif wajjin wal fuutee hojii jiraattee mi'aa fi gartee rakkoo fi bal'ina taphaa gammachuu isaa bartee dhabdetti boo'insa jettee na fiddan malee Oromoon hin dillituun hin dhabdanii. Uummanni Itoophiyaa Oromoo bira hundaan. Duraanuu isaan Oromoo qofa osoo hin ta'in uummata Itoophiyaa biratti feemisoota ta'an jecha. Na fiddan malee jettee boo'ichaan dachii garagalchaa jirti usuu didde. Usuu didde yaabooni barbaanna jaa'anii gaafee isaan gorsanii qabanii dadhabanii amma miidiyaatti harkaa baate uummata. Manguddoota isa barbaadaa turu jechuudha warra tiimatte. Barbaadaa turanii manguddoon isin arganne amma gara miidiyaa baatee kunoo dubbiin gaa addunyaarra wal geessee duraan jiruu isaanii gaa wajjin nun naqatanii wajjin oofuu turree miree jara kana. Amma nuti seenuun dirqama taateeti kunoo anillee akkattiin keessa fiiguu jira. Dhiiroo maniin fidaa barbaadaa fi nyamamma. Ammaanis maal keessatti ramadama. Adda bahanii dhamoo gurbaa kana barbaannee itti deebisnaa dhamoo yoo gaa qabeenya isii faa saamee kutee akkami gaa dubbiin tun barbaaduma jenna. Garuu gaa wanni isiin giifti jettee kan ta'eef waasaa mun jaamu isiitutu kanneef makiinaasi
maqaa isa jijjiirratee gurgurachuus mirga qaba akka shari'attis akka seeraa addunyaattis ittiin gaafatamu jechuudha halaala isaaf. Yoo jalaa badeen illee makiinaa miliyoona 19 jalaa bannaan isuma sabbara malee haraami itti godhe jettee haraami itti godhuu hin dandeessu. Duraanii kan ni ta'eef jechuudha giiftiidha. Akkasii quba qabaadha. Feetu kaashii kan nituuf waan feete eega kan niteef booda ani irraa naa fuudhaa jettee seerinis irraa fuudhuu hin danda'u. Gurbaan isin himne waxxaatiidha. Jalaa miliqee jedhanii ta'u odeessaa jiran wayyoo yaaboo waan nama rifachiisaati dhiira kun wanta yaaboo. Isin boo haala akkam keessa jirtan na rifachiiste ani dhiiroo nama hadarra jaalala beeku barbaannaaf immoo mee kam jettan isin moo hadaruma kana barbaannetti baaf yoo inni illalla asii miti asiin namuraa yoo je ittiin deebu yoo jee'u nama bakka hadar tana bu'ee isiin irraa qabbaneessee jechuudha nagayaan akka jiraatu godhu ni jira dargaggoonni qophooytanii akkami gaabo. Dhiiroo kama jenna boo dubbiin tuni siitu dubbii nama komalchiifte dubbii nama dhibaati laal wanni isin beeku qabdan namaas ni dhibdi nama komalchiifte ajaa'iba jechuudha wanni akkanaa tun mudattee hin beektu Itoophiyaa keessatti numaatu akka Itoophiyaatti waan mudattee natti fakkaatu dubbiin akkanaa tun hay ani isa malee jechuun jirti qabeenya illee dubbattu isuma shaadaan isuma gaa duuba akka mirimma amma karaa gabaabaa gaa hadar kunoo roozaa jalaa bade makiinaa miliyoona 9 illee fudhate jedhanii saniin jalaa bade eessatti garraadhama gurgurate waan biraat dalagate inni irraa fuudhuu hin dandeessu inni hojii deebi'ee hojii jiraachuun illee waan argamu natti hin fakkaatu yaa obbolee isoo kamuma taana yaa rabbi gurbaatti baase yaa rabbi gurbaa mul'isi gaa kanurra jabaasi gurbaa haa mul'isuufi hadara haa mul'isuufi warri gaatireedhaa waan beeytanii jala bu'aati manguddoo yaaba walitti araarsaa gurbaa walitti dachaasaa tanuma jenna manguddoo walitti dachaasaadha gaafa walitti deebi'anis gammachuu isaanii akkuma nammoo waraabee kanattiin dhufee isin hin beeksisaa jechuudha kunoo gadda roozaa addunyaa guutuun geenya jirra isin dhungaate gammachuu siitiin rabbi nu agarsiisu namni guddaan gizee kabboo hedduu nu gaddisiisa sila ijoollee taate wayyaadha garuu gaa isin nama akka hadar kanallee deddeebitee argachuu ni dandeessi garuu gaa ni shawwadan isaan hundinummaa rakkoon tanaaf amma akkamitti hadar kutuu kadar biraan dhufa garuu akkamitti amantee hojii jiraatti isin jaalalaaf qopheedha hanga addunyaa gubbaa jirtu hanga duututti jaalalaaf kannitee jirti jechuudha maaluma namummaan akka jaalala qabu qoy namni guddaan bar amma numaa winaafsiste dubrimmaa tokkoon isaanii jaalala qixa roozaan qabana akkam taana amma nutummaan yoo warra daddaa akkasii kana laallanne malee halaakaama jechuu bar dubbiin akkanaa tan aboo jira namaa calliftanii na laaltaniin jee barbaadaati komenti sheer godhaati itti gabbaasaa warri diredhaa jirtan yaa warri Itoophiyaa keessa jirtan Addisaa baatan anaa jira gurbaalleen hin beekaa yoo liphii erge footoo haaseetu waan itti erga kun os jira gurbaan haala inni keessa jiru waan harkaniin gabaasaa fanis hin taatu gaa nama shawwatuun jaalalaan nama miidhuun seeraan illee nama gaafachiisu malee hin ta'u kanaaf jecha waan biraan jennu gaa'ii kunoo akkana bo'aa jirti viidiyoo guutuu yuutuub irra daawwadhaan isiniin jaa hedduu haasofnee nagaan nu jiradha.